Qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa guutuu kan xumure Abdiisaa Abbaa Duulaa onkoloolessa 9 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti du'aan addunyaa kanarraa boqote. Qabsaa Abdiisaa Abbaa Duulaa abbaa isaa obbo Abbaa Duulaa Abbaa Joobirii fi haadha isaa Hamiida Abbaa Gaaroo irraa godina Jimmaa Aanaa Gommaa magaalaa Gaaroo bakka Buunnoo Barrii jedhamutti bara 1966 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhalate. Barnoota isaa sadarkaa jalqabaa mana barumsaa Raas Dastaa jedhamutti barate. Kutaa 9ffaaf 10ffaas achuma magaalaa Gaarootti barate. Gara qabsoo sabaatti kan makame bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yoo ta'u osoo barataa jiru dhiibbaa saba Oromoo irra ga'u obsuu dadhabuun waayilloota qabsoo isaa kanneen akka Habtee Taarriqeenyii fi Dhalataa Gaaroo nama Abdul Qaadir jedhamu fa'itti makame. Bara mootummaa ce'umsaa ABO'n chaartera keessaa dhiibamu hordofee bosona Geeraa fi Guumaa keessatti qabsoo hidhannoo adeemsisaa ture. Akkuma haalli biyya keessaa hammaataa dhufeen gara biyya Saawud Arabiyaa imaluun qabsoo uummata Oromoo dinagdeen nama utubaa ture ta'uu seenaan isaa ragaa baha. Bara 2010 haati manaa isaa jalaa boqochuu hordofee dhibeef kan saaxilame Abdiisaa Abbaa Duulaa biyya Saawud Arabiyaatti erga wal'aanamaa ture bara 2011 gara biyyaa gale. Bara 2015 gara biyya Masrii imaluun Kaayiroo keessa jiraachuu kan jalqabe yoo ta'u dhukkubni isaa itti deebi'uun dhibame gara biyyaatti deebi'e. Abdiisaa Abbaa Duulaa jireenya isaa guutuu bilisummaaf tokkummaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun hojjetaa kan ture yoo ta'u dhibee isa mudate irraa bayyaannachuu dadhabuun onkoloolessaa 9 bara 2016 du'aan addunyaa kanarraa boqotee jira. OMN lubbuu isaatiif jannataa maatii fi firoottan isaatiif jajja